dhuguma yoo nama sanaaf yaaddan ta'ee nama sana karaatti deebisuuf jecha maal gochuu qabdanii gaarii dubbachuu qabdan osuma isinitti dhaga'amu osuma aartan iyyuu gaarii dubbattanii nama sana karaarra deebisuu qabdu jechuudha karaa inni irraa godhatan sanatti karaatti deebisuu qabdu jechuudha malee jecha hamaa gaafa dubbattan namni sunis keessa isaatitti dhaga'ameet aariidhaan jechoota 3-4 godhee isinii deebisaa maal ta'a deema dubbiin akkasumatti babal'achaa deema namoota meeqaf tarafaa namoota hedduu namoota waan kana keessa harka hin qabne namoota waan kana tasuma hin dhageenye irraan dubbanne illee isaaniif immoo maal ta'a tirfii tarafaa fi deemtanii maaltu eenyutu miidhama lafa kana keessatti nama nagaa waan tokko hin dubbanne waan kana waan saayyuu irraa hin dhageenye kan quba hin qabnetu deebi'ee lubbuun immoo itti darba jechuudha waanuma argaa dhufne waanuma ji'atti waggaadha waggaatti taa'aa jirudha jechuudha wanti gandaa wal qoodu amantaa wal qoodu kana wal qabatee ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkabsaa kana keessan ani obboleettiin keessan nagaa guuturraafaa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraaybii laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha deebi'ee dhufee jira walumaa galatti hordoftoonni amantaa kiristaanaa marti keessaniyyuu baga geessanii irraa haftanii baga geessanillee isiniin hin jenne xiqqoo isheetti bakka natti hin tolle utaalloo wayina qabee jira ammallee sagaleen koo baay'ee qayyaramee jira dhiifama naa godhaa isiniin jechuu jaaladha baga geessanii irraa haftanii isiniin jechuu barbaada darbee hin qabu geessanis irraa haftanis wal faana ni taha jechuudha kanaaf deebi'ee dhufee jira maaliin deebitee dhufte jechuun keessaa hin oolu akkuma jalqabarratti argitan kana waan akka kan kanaallee yeroo baay'ee irraa hin dubbadhu garuu yeroo baay'ee maaliif akka ta'in beeku waan kun nan dhiisas nan dubbadhas waan jedhu keessa koo deddeebi'a maaf an irraan dubbanne maaf keessa kootti akka kanatti osoo natti dhaga'amu maaf hafa waan jedhu tokko dubbachuuf ka'e jechuudha innis maalidha obboleettiin keenya kuni hordoftoota amantaa kiristaanaa baga itti siin ga'e ayyaana faasigaa sababa jetteef namoonni baay'een itti duulanii jiru haa ta'u malee baga geessan kan jedhanii ishee qofa miti baay'een isaanii jiru maaliif walumaa waan agarreellee akkasumas immoo waan argaa jirrudha jechuudha garuu sababii isaa micayyoo kana qofatti maaliif duulan akkasumas immoo iyyuu matsaafa keenyatu nu najanye akkasuma quraanni najaju waan akkasii dubbatu jechuudha maaliif jennaani gammachuu namaa kan jibbu yoo seexanaan alatti waan tokko jira natti fakkaatu maaliif ilmi namaa kamiyyuu karaa feenis amane kallattii kamillee yoo amane hundi isaayyuu waaqa tokkicha qomiti kan inni amanu jechuudha maaliif isa dachee kana diriirsee ilma namaa uume jechuudha hundumtiyyuu waaqayyoon amana waaqayyoon mooyyuu wal jaaladhaa jaalala baay'isaa jedhe malee jibba baay'isaa yoo hin jenne garuu waan akkas jedhu yeroo lama sadii namoota adda addaatirraa dhagahaa viidiyoo micayyitii irratti do'iitii godhamee waan hojjetame jechuudha sanaan alattis immoo jechuudha tokko keessa isaaniitii dhukkuba baay'ee kan qaban akkasumas immoo rakkina kana dura keessa isaaniitii kuufatan kan baafatanii dubbatanillee jira sababeeffachuudha micayyitti jechuudha ana asirratti gara lamaaniin iyyuu maaliif akkas ta'e simmaaf akkas jettanii osoo hin taane waaqayyumti jechuudha waaqni jaalala jibbu yookaas immoo waaqni jaalala hin lallabinaa waliin jaalatinaa ilma namaa obboleessa kee obboleettii kee hin jaalatin gammachuun isaas hin gammachiisin jedhu eessa jira macaafni akkas jedhee dubbatu sunoo eessa jira moo kan isaanii sun kan waaqan alatti amanamuudha dhugaa obboloonni kiyya amantaa musliimaa baay'een keessan kan isin jaaladhu isin kabaju ni jirtanii iddoo kanatti natti illee hin aarinaadha yoon balleessa dhiifama naa godhaadha ani walii galatti wanti nan dubbachuu barbaade micayyoo sun osoo dogoggorteeyyuu haala yoo dhugumatti macaafni keenya hin ajaju akkasin jedhamu yoo ta'e nama gorsuu yookaan micayyoo sana gorsanii wanta akkanaa kun sirrii miti jechuudha moo dhukkuba keessa isaaniitii qabanii akkasumas immoo wantoota hedduu tirfii dubbachuutu akkasuma namoota hedduu dhabuu akkasuma namoota hedduu walitti buusutu irra filatamaadha ani beeku dhugaan isiniin jedha maaliif jennaan ani yeroo hunda waan akka kanarraa dubbachuun jaaladhu biyya kana dhufee tanaan yani isa ilmi namaa ati Amaaraa Oromoo Tigiree waan akkasii amantaan kee kana jedhee namni wal qoodu ergan biyya koorraa ba'ee biyya namaa kana dhufeeni wanta kana hundumaa asittiin hubadhe yani dhugaan isiniin jedha ilmi namaa kamiyyuu tokkuma natti fakkaata wanti akka kana wal qoqqoodinsi kuni waan jiru natti hin fakkaatu akkasumas immoo yeroo biyya jirru ijoolleen biyya keetti guddatan akkasumas immoo naannoo gaxarii yookaan baadiyyaatti guddatan jechuudha
ጓደኞonni keessan ijoolleen musliimaa ni jiraatu hin dhabaman maaliif namni kamiyyuu waliin nyaatanii dhuganii maaliif hin beeku dhugaan isin jira jibba wanta akkasitti wal qooduu keessa isaaniiti baqa jechoota hin taane baasanii wal qoodanii walitti dubbachuu wal arrabsuu kana asuma dhufee miidiyaa kanarratti arganii jechuudha. Kanaaf wanti natti dhagahame saniif ifa manaa godhaa isin jechuu jaaladha. Namoonni baay'een keessa maaf akkas jettanii saaruu dandeessanii maaliif mucayyoon suni yoo dogoggorteeyyuu seeraan itti muudhamu akkasumas immoo ishee bichaa miti kan jedhe namoota ishee wajjiniin jedhan sana baay'een isaanii jechuudha namoota dhibbaan lakkaa'amaniidha kan jedhan suni isaan sana hoo meerre isaan irratti hojjetame isaan sun yoo dhuguma waan isaan cubbisu ta'a yoo ka dhuguma isaan akka jechuun suni dhibbaa isaan irratti fida ta'eetti amaaf hojjetan maaliif jennaan ilmi namaa kamiyyuu jechuudha wanta boru jireenya isaa boruutti gufuuti ta'u tokko hamma nama ta'ee yaaduu danda'utti hamma nama ta'ee tooni waan hunduma isaayyuu ilaalcha gaggaragalfatee ijaan argee akkasuma dhaga'ee dubbisuu danda'utti waan boru isatti gufuu ta'u ofirratti hin hojjeta jedhee yaadu. Kanaaf isaan sunoo isaanis immoo jedhanii hoo haa jettu mucayyoon kunillee bakka kanatti eenyutu dhaqee itti rakkataaf boru waasiiti ta'a isheetu itti rakkatamii waan balleessite sanatti namni biraa itti rakkatan namni har'a arrabsitanii akkana ittan kun bakka sana dhaxxanii waasiiti taatanii gaarii si hojjette badaa garuu badaa hojjette wanti isin ittiin irraa gorsitanii deebistan yoo haala nagaa haala tasgabbaa ta'e tokkoon wanti kun isin ilaallatu wanti kun akkas jettanii osoo gorsitanii gorsan ta'e eeyyan isinilleen harka tokko ni argattu maaliif dhugumatti yoo ta'e wanti akkas jedhu sun jechuudha ani amma ammaatitti ani maaliif sagalee waaqayyoo nama kamiiniifiyyuu jaalala kenni jaaladhu gammachuun isaanii si haa gammachiisu waan qabdu waliin qooddadhu nyaadhu dhugi taphadhu jedha malee jibba lallabii ati abaluu akkasii jedhi ati gandi kee akkasii ati amantaan kee akkasii jedhi wal qoodi waan jedhu hin agarres hin dhageenyes amman sa'aatii kana ga'utti jechuudha garuu bara kana keessa immoo wal qooduun amantaadhaanis ta'e gandaan wal arrabsuu wal xiqqeessuuni bara kana keessa jechuudha. Bara kana keessa immoo amma kana xilaacha amma kana jibba fidaniitiyyuu mitiyyuu gaariyyuu hojjetanii namni gaarii hojjetuyyuu bulaa hin jiru akkuma argaa jirtan kana sirriidha garuu waaqayyo waan jaalatu fudhata waan ta'eef sirriidha nama gaariin dacheerra hin bulu namni badaan immoo yoomiyyuu asumarra taa'ee namoota hedduu walitti buusaa namoota hedduu wal nyaachisaa wal ajjeechisiisaa malee maaliif hojiinsaa hojii seexana sababa ta'eef jechuudha maaliif namni gammachuu namaa jibbu namni jaalala namaa jibbu seexana malee namni jiranatti fakkaatu hanga yoonaa jechuudha. Kanaaf obboloota koo waliin jibbinaadha jibba hin lallabinaadha nama balleesse sanallee yoo dhugumatti badii ta'e balleessiteerta akkas badiin kee bakka akkanatti jettanii osoo haala nagaatiin gorsitanii namni sunillee isin dhaga'uu danda'a garuu gaafa isin immoo karaa qaxxaamuraa jecha arraba yookaas immoo jecha nama sana dhukkubsuun itti dhuftan innillee faallaa isaa isinii deebisaa maal ta'aa jirtan isinillee karaarraa gortan isheellee karaarraa qabaa jirtan jechuudha. Namni kamiyyuu jechuudha karaa nagaatiin karaatti wal deebisuun yoo danda'ame wal gorsuudhaan waliif dhaga'uudhaan malee arrabaan wal xiqqeessuudhaan jechootaan wal madeessuudhaan eenyumtuyyuu dogoggorarraa waliin sirreessu dogoggora san caalu fidaa deema malee. Kanaaf obboloota koo waliin arrasinaadha waliin xiqqeessinaadha. Amantaan kee akkasii namni kamiyyuu lubbuu keessaniif amantaa ofii keessanii laphee keessaniif amantanii sila namaa hin dubbatinaadha sila amantaa namaa amantaa kee akkas gootee akkana taate jettanii irra deddeebitanii waa'ee nama sanaa hin dubbatinaa maaliif jennaani cubbuu nama sanaa fudhataa jirtan maaliif ofiif amantanii waa'ee keessan qofa beekaa waan amantaadhaan wal qabaterraa jechuudha namni sun immoo yoo dhugumatti dogoggora guddaa hojjeteyyuu haala arrabaatiin haala akka kanatti namatti dhaga'amu osoo hin taane karaa qajeelatiin karaa gorsaatiin nama sana deebisuu ni dandeessa yoo namni sun dhuguma dogoggore malee kuni namoota hedduu walitti buusaa jechoota san caalu fidaa bulaa akkasuma namoota hedduu bira ga'ee namoota hedduu naga'an duraan wajjin kolfanii taphatanii waliin nyaata dhugaan jirallee walitti buusa jechuudha haala kanaan jechuudha maaliif namoonni baay'een gara isheetillee kan dubbatu jira amma isinuma keessa ta'e amantaadha musliima ta'e gara mucayyoo kanaa kan dubbatullee jira itti garagara immoo akka xalaatatti isheettillee kan waa'ee isheerra dubbatullee jira kanaaf bakka kanatti maal ta'aa jirtan obboloota jaalattan dhabaa jirtan kanaaf ani jalqaba irratti ijoolleen musliimaa baay'ee isin jaaladhu isin kabaju dhiifama naa godhaadha waan itti dhagahame tokko namni immoo nama ta'e waan isatti dhagahame tokko dubbachuun mirga qaba kanaaf bakka dogoggoretti dogoggorteerta dogoggorri kee kana jechuun ni dandeessan isis mirga guutuu qabdu
haala nagaa ta'e haala ilma namaa tokko walitti buusu walitti muufachiisuu hin dandeenye tokko nama gorsuu hin dandeessan isiniin jechuu barbaadeetanii egaa obboloota ko maaliif walumaa galatti gaarii hojjenne yaraa hundumti isaayyuu gara dachee kanarra gaafa godaanu gaheesa waan hojjete waan ilmi namaa waan facaafate hammata miti waan hojjete sanaani kan fuula rabbii dhaabbatu jechuudha gaarii hojjete badaa akka hojii isaatiitti fuula rabbii dhaabbata eenyu kan firdii kennu waaqa malee dachee kanarratti ilmi namaa kamiyyuu firdii kennuu hin danda'uusi aangoon ittiin firdii namarratti yookaan faradee ati akkas ta'uu qabda ati du'uu qabda waan kana gooteef ati akkas ta'uu qabda jedhu hin jiru jechuudha kan firdii kennuu danda'u eenyudha waaqa tokkicha bichaadha jechuudha isa ilma namaa uume qofa kanaaf dogoggorinaadha dogongortanii obbolaa keessanillee hin kanaaf obboloota koo dogoggorinaadha dogongortanii obboleewwan keessanillee of bukkeetti dogoggoratti hin gatinaadha karaarra hin qabinaadha nama balleesse sana haala tasgabbaa ta'een gorfadha gorsitanii deebisuu ni dandeessanii yoo dhugumatti namni sun badii hojjete eessatti badii hojjete waan jedhu moyyuu hubadhaa dura namni tokko jedheedhaaf nama sanarratti duuluu osoo hin taane badiin sun eessatti jettanii badii nama sanaa hubachuutu irra dursa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waaqayyoon laphee qulqulluu nuuf haa kennu maaliif jennaan waaqayyo jibba lallabaa hin jedhu jaalala waan ta'eef kanaaf inniyyuu nuuf jecha cubbuu keenyaaf jecha du'eetooniyyuu nu hin du'a oolchee jira cubbuu keenyaaf jecha jechuudha. Kanaaf waaqayyo ammas taanan nama karaa isaa yaadatu nu haa taasisu. Ani waa'ee amantaa namaatirraas dubbadhee hin beeku waan akkasii kana keessa non jedhu garuu natti dhagaame midhayyoo suni jetteedha fi dhugaan isin jedha sakandii hin turre nama meeqatamatu midhayyoo sararratti du'iitii godha jechuudha guyyuma gaafa san immoo namoota meeqatama kan bagettiin sin ga'e jedhee toonii hojjete viidiyoo nama tokko irratti hojjetamu tasuma nagarreeni jechuudha midhayyoo sanaan alatti jechuudha kanaafuu jibba hin lallaminaadha waaqayyo jaalala nuuf haa kennu ilma namaa kamiyyuu rabbiin karaa isaatitti haa qabu. Bakkan balleessetti dogoggora korraa nin deebi'a asitti dogoggortee jirta dogoggorri kee iddoo akkana jedhaati na deebisaadha deebi'uu nan danda'a isiniin jedha obboloota koo maaliif jennaan ilma namaa ta'e namni foon uffatee namni dogoggorri hin jiru dogoggora sababa ta'eef jechuudha garuu immoo namni dogoggora irraa kan wal deebisu jaalalaan haala nagaa ta'e noo ta'e malee jibbaan kan san caalutu ta'a malee namni sun irraa hin deebi'u jechuudha kanaaf kanammoo osuma beeknu hojjanna baay'een keenya jechuudha. Gaafa nama arrabsinu sana namni sun deebi'ee akka nu arrabsu osoo beeknu gaafa jecha tirfii jennuun namni sun immooyyuu sana caalaa 3-4 godhee akka nu deebisu osoo beeknu jalqaba jechuudha garuu osoo sana beeknu osoo dubbii sana qosoqqosu osoo dubbii sana kaasuu baanne haala nagaa tokkoon oduma keessanittis aartanu osuma keessanittis wanti sun sirrii miti jettanii isinitti dhaga'amu nama sana deebisuuf jecha gaarii dubbachuu qabda yeroo sanatti nama sana karaatti deebisuuf jecha jechuudha maaliif dhuguma yoo nama sanaaf yaaddan ta'e nama sana karaatti deebisuuf jecha maal gochuu qabdanii gaarii dubbachuu qabdan osuma isinitti dhaga'amu osuma aartaniyyuu gaarii dubbattanii nama sana karaarra deebisuu qabdu jechuudha karaa inni irraa godha sanatti karaatti deebisuu qabdu jechuudha. Malee jecha hamaa gaafa dubbattan namni sunis keessa isaatiitti dhaga'ameet aariidhaan jechoota 3-4 godhee isinii deebisaa maal ta'a deema dubbiin akkasumatti babal'achaa deema namoota meeqaf tarafaa namoota hedduu namoota waan kana keessa harka hin qabne namoota waan kana tasuma hin dhageenye irraan dubbanne illee isaaniif immoo maal ta'a tirfii tarafaa fi deemtanii maaltu eenyutu miidhama lafa kana keessatti nama nagaa waan tokko hin dubbanne waan kana waan saayyuu irraa hin dhageenye kan quba hin qabnetu deebi'ee lubbuun immoo itti darba jechuudha waanuma argaa dhufne waanuma ji'atti waggaatti taa'aa jirudha jechuudha wanti gandaa wal qoodu amantaa wal qoodu kana wal qabatee miskiina warra xaarratanii bula warra waa tokko hin beekneef tarafaa dhufe jechuudha ammallee akkasuma kanaafiyyuu mee yeroo tokko keessa tokko kan darberraa kan ta'erraa baradhaatiin gorsaa wal deebisaa malee jibbaan osuma isinitti dhaga'amuyyuu akka nama hooma hin dhageenyetti gaarii dubbachuudhaaf yaala karaatti wal qabuudhaaf yaala maaliif abaluu sababa akkas jedhe jechuudha sababa abaluu isin hin galchu dhimma mataa keessanii waan lapheen keessan isin ajaje qofa dubbadhaa waan lapheen keessan isin ajaje qofa raawwadhaa maaliif jenna akka namaatitti osoo ta'e imma ilmi namaa dachee kanarrayyuu hin jiraatu akka abaluuttan jiraadhan silumayyuu miidhaa malee waan bu'aa hin finneef jechuudha kanaaf waan abaluu akkas jedheef anis irraa dubbachuu qaba isheen sun musliima taatee akkas jettee dubbatte anas illee na ilaallata isheen sun kiristaanaa taatee waa'ee kiristaanaa dubbatte ana illee na ilaallata hin jedhina dura dubbiin sun eessaa ka'e maaltu ta'e
jettanii itti xindaaltanii keessa keessanitti waan tokko madaaltanii osoo irraa dubbattanii jechuudha. Dogoggora kan biraallee hin uumtan isin galee garuu jecha dubbattanii faata sanatti immoo deebitanii sirreessuu hin dandeessan. Wanti tokko miidiyaa kanarra ba'e oola jennaan deebi'ee sirrachuu gonkumaa hin danda'amu. Isin galee kanaaf waan akkasii sana baastanii dubbachuudhaan baastanii obbolaa keessan ጓደኞota keessan madeessuudhaan duratti itti tilmaama yaadatii dubbadhaa dubbii sana nama sana hin madeessamoo nama biraayyoo na bukeetti hiriyaan kan koo eenyu na bukeetti musliima moo kiristaana gama lamaan nu gaafa dubbattan sana isiniin jechuu barbaadetanani an nama kamiyyuu nama ta'uu isaatti qofa nan jaaladha nan kabata ilma namaa kamiyyuu jechuudha waan barbaade yaa hordofu waan barbaade waan fedhe yaa amanu maaliif anaaf miti kan amanu laphee isaaf amana waan ta'eef maaliif amantaan kan abbaati isin galee kanaaf iyyuu jaalalli immoo ilma namaa gaarii waan gaarii tokko barsiisa malee iyyuu jaalalli jibbatti jijjiiramuu hin danda'u garuu jibba sana gara jaalalaatti jijjiiruu hin dandeenya jibba balleessuu hin dandeenya maaliif jaalalli jibba ni mo'ata yeroo kamiyyuu jechuudha kanaaf obboloota koo waaqayyo karaa isaa nutti agarsiisu hunduma keenya iyyuu dogoggora keenya irraa nu haa sirreessu lafan balleessetti na of galchaa komentii jalatti lafa kan kanatti balleessiteerta jedhaati naaf kaa irra hin deebi'uu ni danda'a sagalee kan koos immoo dhiifama naa godhaadha jalqaba isinitti himee jira utaalloon na qabe isiniin jedheera sagaleen kun sirrii miti garuu dubbiin kun keessa kootti deddeebi'aa waan dhufeef dubbadhee malee ani immoo waan tokko itti yaadee ka'ee jannaan yoon dubbadhe malee keessa koo nan furu maaliif akka ta'e hin beeku kanaaf iyyuu naaf galchaan isiniin jedhaa hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naaf turaa turtii gaariin isiniin jedhaa laayikii godhaa sheer komentii ni barbaada yaada keessanirraa nagaan naaf turaa